ملس بر تكا سيدا من اللي كي حيل سلاسة هاروم سي برافة الرفنة ملس إني أورمونياته إنه نكوسته نسوداته نسالفته بري ريفرنس تدروس فاشيست تدروس دينا إلمان أورمو إلمان واللو أنت فتني أورمو تفتني كابينيا أورمو قدرت تباسني بيجي إنجليزي رافع تيسيسن أورمو نادي كمون نجروجت أسانا رومس أورمو داري أورمو أورمونا أما تهدي كمومو هاجرات تسيدا من لك ميلو كانت تمين سداتي يبان أورمو راكا كبسي سيراتين أنا أكورمو تسيدا سن أرجو مربادو أكاس إساني موني هارومس كنا في eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Goobana Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti mee irraan deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti kadhaa taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Isaan iddoo kanatti isaan kan jechaadha jiranii nuti fedhii Oromoo sabab sablammoota biyyattii wajjin wal madaalchifnee biyyi kun akka Oromoodhaaf taatutti ijaarree bushinaa sanaaf ammoo tottoftataa jirraadha kasaan jedhan adda bilisummaa Oromoo akkaataa kanaatiin hojjetamoo yoommoo injifannoo yoo argate akkuma kaayyoo sakaleessa qabatee biyya kana bulchuudhaaf deemame kana wajjin wal qabate isaanis kaayyoo kana qabatoote isaanis tariitii sirriidha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo filannoon jiramoo hin jiru filannoon akkamitti ta'aa dhiisnee filannoon ta'ee ni mo'ama yoo ta'e Oromoon dhugaasaa weerara minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffiin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi wal qixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kanan ilaalla. Amma nuti bargaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Oromiyaan akka biyya taatutti qabdi. Biyya ta'uu qabdi. Filannoodhaaf kan akkaataa kanatti dhiyaachaa jiru. Amma garuu kana ta'uufuu piroosesiitu jira. Biyyi nagaa ta'uu qaba. Biyyi Amaaraa nagaa ta'uu qaba. Biyyi Tigraay nagaa ta'uu qaba. Itoophiyaa keessa mootummaan nagaan jiraachuu qaba. Yoo karaa nagaati garaa bilisummaatti deemta ta'e biyyi nagaa ta'uu qaba. Asirratti isaanii warra naannolee Itoophiyaa keessa jiranii hunda wajjin nagaan jiraachuudhaaf jalqaba ilaalcha akka kanaa kana qabaachuu barbaachisa malee Oromiyaa qobaatti kunneen hin deemnu bor nagaa argachuu hin dandeenyudha kasaan jiran. Kana wajjin wal bira qabnee filannootti dhiyaatan biyyoota ollaa taana jechuudha naannoo Amaaraaf wajjin. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'an kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu hiree murteeffannaa jechuun bilisummaa jechuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya wal qixxummaan jirutti, biyya nagaan jirutti, biyya wal kabajuun jirutti uummati isa kaan irraa adda ba'uu filachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf qabsoofna nagaan akka dhufu. Bilisoomuuf bari referendamiyyuu nagaadhaan karaa nagaatti ta'a taanaan referendamiin karaa nagaa murtee uummataa ta'a taanaan bar lafti nagaa ta'uu qaba. Biyya lolaa keessatti referendamiin karaa nagaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf falmina.